kwasi bakke wala kaadhaati ta'e galchee barreeffama lama sadii gaggabsee boolii keessa galchee muummicha ministeeraati ol akkasumas immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati ol ummanni kiiloomeetira meeqa ba'ee haala guddaadhaan kan takabbalu eenyuni raayyaa abbaa machaati. Asii achi bahi wanti hedduun gamoo guddaa sa'aatii qabu sana bira ture iddeen waqtiin abbaa Jifaar ijaaran. Jimma Aliiman Allaamaa dhibba tokkoof 31 kan maqaan jaraa na bira jiru. Yoo beekaa ta'e beekaa caaluu qabna. Yoo mootii ta'e mootii caaluu qabna. waggaa kana hunda taphatee takka kaardii isi magaris bicaa si diimaa si argeen beeku. Kan biraa uummanni keenya hedduun kan hin beekne kan abbaan Jifaar waqtii qaban tokko qofa nuti fakkaataa jira. Tokko qofaa miti. Balballi koo banaan warra seenaa abbaa Jifaar gibee shananii waa'ee Oromoo waa'ee Gadaa waa'ee Ullee banaan. Nama biileeni tokkoof nama miiliyoonii 500 daayirektii isa hordofee maalummaa isaa ibsee isaan Roonaaldoo forbiitii tokko barree gaddaa garagalchee galchidhaan aalamii waggaa guutuu arge inni fuuldura keessanii gisee dhibba tokko garagalee. karaa Asoosaatti muujalee jalatti alasna fiixee gaatuursi biitti xoroo waan hunda jirti soddomii jaalatti galchee akkas waqtiin hundi harama keessa makkaan keessa waqtiin biraaf jira giraawundi piraasfoorii. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Pele jette kaate taa'e rakkisa. Egaa dhimma maqaa sadii qaba. Inni ijoollummaa Abdulkarimii, inni kan kubbaa miilaa Peleedha, inni kan Abbaasna. Dhugaa Rabbiitti gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Adda waggaa 35 dur yeroo waa'ee kanaa haasa'u rakkoo yeroo waa'ee kanaa dubbachuuf nama saalfachiisu yeroo dubbii kana barreeffamaan fuudhee yuunivarsiitii dhiyaatu bara sana deebisi kuniin ta'u waa biraa katabii bara jedhamti. Kitaaba bara sanaa qabee alhamdulillah yeroo sana haati manaa abbaa Jifaaris lubbuun jiru turanii kaddameeras yeroo sana namni gurguddaan Jimma keessa jiru turanii yeroo sana seenaa hadda walitti anqabe barreeffama kara 30 oriijinaaliin na bira jiru kan Turkii irraa Beeljiikirraa fi adda addaatii dhufu namoota gurguddaa kaaseeta 420 kan hin of biraa qabu waa'ee gibee shanan kanaa meeshaa kara 60 walitti qabee 51 biyya biraa taa'u jedhee muuzeemii kennu uffanni mootii abbaa Jifaar gaafa moohan uffatan masbaan isaanii itti zakkaran quraanni harkaan barreeffame hedduu hadhan harka jiru sun namoota yuunivarsiitii qabee namoota seenaa katabuu barbaadu qabee kaleessa eeggaddallee qeegoo banee fi waan ilaalamu kana hundatti kennee yeroo ijoolleen akkasitti dhiyeessitu yeroo barreessitoonni kataban yeroo dhagahu wanti kana caalaa duniyaa irratti nama gammachiisu hunda caalaa jim akkasila jedhame isa asii isa duniyaa sa'u caala Dr. Abiy ol dhufanii itti duniyaatti ibsan ta'umsi isaa garuu qaal Araboonni nu baruun qaal maaliif zakaa kasii Saudiidha namni qarshii qabu warreetti gurguddaa si dhaqanutti kenninaa
saantima birrii warqiitti naqanii qabanii geessanii zakaa kennaniiru. Turkii keessa muuziyeemii Turkii keessa meeshaa adda addaa jiru kan Jimmaa jiru. Azhar Yuunivarsiitii bukkee lafa guddaa bakka ijoolleen Jimmaa dhaqanu ta'anii itti qaraanu abbaan Jifaar Maartireedhaa 62 biliyoonii hammatti alas erganii bitaniiru. Egaa mootii Abbaa Jifaarii akka Minilkuu jedhu Abbaa Jifaar Simmoohee ati nyaata 38 nyaata meena agarsiisi jennaan nyaati gaggabeedhaan gaafas arginu nyaata Arabaa nyaata Jimmaa garana Jimma nyaata 28 boqqolloo 16 baas isa foondoorraa foondiirraa fakkaatu isa kootti harree alaaltatu Ahmadaakii qor isa kaan Iisaa qorichi as doktoroota asii qabda Sheekii Roobe qoricha kennurra darbe operaasiyoon nu godhu turan miti gurguddaadhaan operaasiyoon godhu mudhiitti kutaa saayintistii akka doktor Abiy Haddas Tasfaayee Biiftuu ijoollee gaarootti dhaltee guddate paatantii 25 qorichi damtuun yaarra qaba isa baasa hadhallee lubbuun Muhammad Abbawulee gaddalu course biomassii eenyu nu qaqqabe aqli isaan qaqqabu namni kun shanii torba itti dorgomee biyya 90 isaan tokkoffaa ba'i namni bira ga'ee jiru. Goota caalus qabu Graasmaat Garoo Oromoo isanii Kililo bitolchanii Bararaas Masfin namoota cimaa ofitti qabatanii halkanii guyyaa ibiddatti qabsiisaa tura warra nafxanyaa. Egaa kan Jimmitti warra isaanii cungaa gennoonni faannoomtu Jimmitti karaa baase boqojjoota kaanfattee qabesiisa saabbattee shaamballi galaafatte kan jedhamaa ture. Qeerroon dargaggoon akka keessanii jihaad abbaa faana bukkee taa'ee lafa buufatee ofii sooree galu. Goota Jimmaa kan abbaa Joobir, abbaa Duraa, abbaa Jifaar silaa himamee dhumunni maquma isaaniitiin haleelamte jalatti maqaan isaanii dhagahamnaan hin jirtu jalatti ofii qofaa fi boree irratti Oromoo karaa kibba lixaa walitti qabanii tokkichummaa mootummaa Oromoo humna jedhanii Ingilizii wajjin haasa'anii boree irratti የተባበሩት መንግስታት ይርገን ረጋ አላሁ አክበር ዲቤሽናል ሞቱማ ጭማ ሞቲ ጫጫሉ tokkoonsa kan Guma, kan Limmu, kan Geera, kan Gomma, kan Jimma. Mootummaan Guma kan Abbaa Joobir isa himamee dhumu miti. Kitaaba hedduu barreesse. Ciminni diploomaatiin kan Abbaa Bogiboo Limmuu himamee dhumu kan Abbaa Booqaa Gomma kan Birriin Dooqaa kan biyyattiin kun itti aara galfattu dhabaan dhufee bara 1695 biyya kana keessa katamaan tokkoffaan sooressi eessa jedhamnaan aggaarota argamu. Egaa biyya uffannaan bareedu, biyya qaroominni isaa bareedu, biyya duniyaa irratti bareedu, beekamu sana keessaa baane ajoon. Jabaachuu qabnu, tokko ta'uu qabnu. Nutti qaawwu sadarkaa hunda fide keessatti warra kitaaba kana barreesse Abdul Haliimiin Adaraamee eegina dhufe daboo bahati naa galateeffadha. Barreessitoota danuu qabnus siichi danuu barreessuu qabnu. Ahmadiin Jabal, Obbo Gaaliinis, jarri kaan jarri jijjiirtan
baroo nuu saaxaniitu itti ka'uu itti jabaachuu qabna. Ana dargaggoota keenya wanti an dhaamu jabaadhaa baradhaa. Jabaadhaa. Hojii irratti hin baranne barumsa barachuu qabna. Ijoollee durbaa keenya godaansaa hojii nama dhabuu qabu. Boordiing iskuuliin dhimma irratti dhaabamee shamarran keenya barachuu qabu. Maaliif? Waggaa 50 dura dhimma mana barumsa ijoollee durbaa kaasitti qabdu. Asii achi bahi wanti hedduun. Kanaaf ispoortiin jabaadhaa nama fuuldura keessan dhaabbatu kun sabiyyummaadhaan dursiyaansa'edhaan asiin nabaasiidhaan madrasaatti qara'ee sheekii bachootti danqalaamaa ta'e aliif majeeni jedhee aliifatti dayini dhaabaa jedhee waa hunda jedhee kaxxabee fuuldura namaatti gizee ijoollummaa kwaasiidhaan safara keessa isaa salxaaninu malee qobaa isaa jedhatee kwaasii bakkee walakkaadhaan dhiitee galchee barreeffama lama sadi gaggabsee boolii keessatti hojjechiisee isaan maroo naannoon forbiitii tokko barree gaddaa garagalchee galchinaan aalamii waggaa guutuu arge inni fuuldura keessanii gizee dhibba tokko garagalee ijoollummaadhaan boolii keessa qobaatti bahee kaasii isaas tamaariin jedhu malee haxannaa isaa salxaaniin jedhu malee kanaafan an sabiyyummaan qobaa kophaachee hojii jira suphee hojii akkatti dhaanu fuullee waa keessa baafna. Qaba lama bebbeekamaa keessatti daqiiqaan 60 dhumnaan koornattiin argamnaan loon isii kana namaa kenne sa'aatichi dhuma jedhee warri gaafa sargitan jirtu maree akka banaanaa shuutee ginaan bira geesse keessa yeroo kana hunda hojjedhu immoo nagaa wajjin eekoot ikichi raawwaa umrii isaanii rabbiin fadheeressu artummaa gaarii ta'u adda qe'ee isaanii banaa namni nyaatee fudhatee galaafate fudhee ba'a balballi koo cuufame naannoo sanarraa badee artummaan akka nama rabseen beeku loleen beeku rukuteen beeku utuma jeetan hin danda'u ittiin ol hin kaaneedhaaf hundi kaasii qaba waggaa kana hunda taphatee takka kaardii isi magariis bicaa si diimaa si argeen beeku. Itoophiyaa tasfaa bunootaati taphataa kanaaf dargaggeessi naamusa sabri waliin mari'achuu tokko ta'uu jireenya danda'uu cimuu adaggaroodhaan tokko gizee sadii afur dhufeedha yabbuudhaan dhufee godaansaa miti baroo tokko lafoo Jibuutii dhaqee Jibuutii Addis Ababaa bultii 8 deemee Allahu Akbar karaa Asoosaatti muujalee danatti alatna fiixee gaatuun sibiilli xoroo waan hunda jirti soddomii jaanatti galchee akkas utuun baddaa keessa ceessu hojii wayiti akkanatti dhadhe jawwee miila koo liqimsee saaqiiqaan isinitti maara waan na bira jirti isiin galaafadheera rabbii wajjin mataaliif gogaansaa hanna mana koo jira jireenyi hadhaan utuun hadha isinitti mee waa'ee koo fakkeenya isinii ta'aafan dargaggeessaa kana isiniin jedha biyyi isiniin abdii qabdi adoolleen dhibee sananii han eessa jirti kana isiniin hin jiru borsaayitissi akka keessanii barbaanne borbeeka akka keessanii barbaanne aalima akka keessanii barbaanne jimma aalima allaamaa 131 kan maqaan jaraa na bira jiru kan sheekii Shiroot Arsii Baaleen Harar bara Abbaa Jifaar yeddu galeessa baha Afrikaatti jimma diina Islaamiin yeddu galeessa hundi aalimni argamu hundi asitti dhufee baratu Allahu Akbar asitti barachuu qofaa miti qaroomina jimmaa sana argee gal uffannaa jimmaa sana argee gal jireenya jimmaa sana argee gal qoosaa jimmaa sana argee gal isa kufan xaba jimmaa sana argee gal biyyi biraa jechaaf ol barbaada mana abaluu yoo isin jettanii
እኔ አላውቅም እንዲህ አይነት ስም የለም ወንድሜም አይደለም ስኔ እንጂ ማሊፍ አጀቻ ፎል በርባር ጂማ ኮ ሸናን ጊዜ ኮ ኮት ፌለ በርባደ ኮቱ ሲዲየሳ መነሳኩ ነው ፍሮ ነጋት አፍት ቢየነጋት itti dhalatee guddate kanaaf nagaa tiksilu nagaa duukaa taanu keessatti agaraadan gokkuta jabaadha wal haa qabnu haa cimnu bunni asii ba'uu barbaanne qimshaa qofaa miti yoo asii ba'e dargaggoon hojii danuu argatu warshaa danuutu asii ba'uu qabu nama miliyoonii 20 maaddii jimmaa irraa nyaatu naannoo kana jira hadda bishaan badhaadhuuf naluu adda addaatiin bishaan garuu hin qabnu warshaan amma jiru sanaa miti kan biraan dhaabbachuu qabu turizimiidhaan jimma jannat gaazexaanyaan Jamaal Abdullaasir dhufee yaa biyya jannataa jedhe galee alharam irratti kadhate gaazexaan sun na bira jiru biyya kanaa balballi jannataan naqee dhufe jedhe jannanni sun jiru bishaan keessa yaa huursaa qabu bosona qabu wanti inni hin qabne jira kanaaf jara keenya jaraan yeroo fudhataara adaraa jabaan rabbii jedhaati tokkoata adaraa rabbii waliin lolina adaraa rabbii waa bituudha itti waliin mufatina irra walii darba garaa walii balladha miskiina keenya baadiyyaa laala nama keenya laala obbolowwan keenya barumsa kutanii baanu laala godaansi barootti fakkaatee warra bakkee irratti dhumaaranu ilaala akkuma kooduri balballi ko banaan warra seenaa abbaa Jifaar gibee shananii waa'ee Oromoo waa'ee Gadaa waa'ee Ullee banaan biiroo koskottaa nan kennas amkookaa baalii keeyoon baa'utu jedhamu barri fagaateera inshaallah kootis kitaabni isa dhufuun ba'a nagaa waan gab keessaa qabdi digimmisees qabdi mammaasas qabdi waadanu qabdi gaa waa hunda imbeesho gasiisan isinitti musana kanaafan ture yoo ashaboon keessa bu'e malee ta'uufan ture kanaaf inshaallah isa dhufutti wal qabne amaanatti kun irraanfatina kun suuraan gaafa haaya'u walla gahu jim fakkeenya biyya kanaadha maa yookilaali gisee jahatte irra deemanutti jira maa karaa xiqqaanutti jira maa waamna dursin maa laallutti jira waa hunda dur kitaaba kana inni barreessite umrii dheeran siichi lama sadi mugumaati obbo Baaliinuu daddabalaa obbo Ahmadiin Isuu daddabalaaru amkooti sirra bu'aa barakaa argadhaa ulfaata Allahu Akbar takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar baay'ee galatoomaa isiniin jenna yoo beekaa ta'e beekaa caaluu qabna yoo mootii ta'e mootii caaluu qabna yoo qabeenya ta'e qabeenya hunda caaluu qabna haa ta'u malee qabeenyi keenya seenaan keenya waggaa dheeraadhaaf awwaalamee as hin baane akka nama seenaa hin qabneetti akka nama beekaa hin qabneetti akka nama goota hin qabneetti yeroo hunda namni tokko yoo nu qeequ dhagaa turre amma bi'idhillaahi ta'ala waan sana seenaa gochuudhaaf seenaa keenya isa jalqabaatiif seenaa keenya isa duraatti deebi'uudhaaf ijoolleewwan keenya dargaggoowwan keenya osoo namni tokko hin gargaarin ofumarraa kaka'anii seenaa hojjechuutti seenaa dalaguutti jiru rabbi jara haa gargaaru ammayyuu seenaa dalaguudhaaf itti fufuu qabu nuyis immoo jara bira dhaabbannee haqiiqaatti seenaa kan dalagu nama xiqqoo yoo ta'es namni tokko kun qobaa ba'ee osoo hin taane ummata isaa waliin ta'ee inni qabeenya qabu qabeenya isaati inni beekumsa qabu beekumsa isaati inni dandeettii qabu dandeettii isaati namni hundi walirra dhaabbatee yoo wal gargaarreeyyi seenaa keenya as duraatti deebina seenaa keenya isa duraatti hin deebina moo hin deebina akkuma amma obbo Feeleen kaase yeroo tokko gara Saawudii yoo deemnu gammachuu guddaan nutti dhagahama nuti wali Jimmaa gammachuu guddaan nutti dhagahama من أبا جفار رحمة الله عليه ربي سارة هاجالت حرما ليه كل شيء جالت
Haram Meera Kaaba galii harama gaadha. yoo isin jedhu haramni guddaan Kaabaa irraa Jibaa siitii kan- Kaabaa irraa daqiiqaa 15 hin caalu manni isaanii amma kan jiru jechuudha. Yoo hajjii baranaa mana isaanii ta'aa turre mana isaanii jiraataa ture. Ummanni Itoophiyaa hedduun mana isaanii waqtii isaanii keessa jiraachuudhaaf wal morkaa ture. Kun waggaa 100 dura yaada eemee gara aqiliitti deebisa. Waggaa 100 dura amma hajijjiiramu jedhamee achitti jijjiirame malee duraan yoo televiizii ilaaltan harama biratti fooqiin guddaan gamoon guddaan kan sa'aatii qabu ni agartu mana agartan kan sa'aatii qabu jira miti gamoo guddaa sa'aatii qabu sana bira ture iddeen waqtiin abbaa jifaan ijaaran inni kun isa tokko kan biraa achuma harama bira kan gamoo sana asii kaabaadhuma bira kan ture kaabaan yoo babal'ifamu kan diigamee yeroo sana ummanni keenya hedduun waan achi jirreef diigamee iddeen biraa gara xaa'ifitti kenname malee isa amma jiru kan caalu isa amma jiru caala kan haramatti kan kaabaatti siqatee jiru abbaan jifaar achi birriidhaan qarshii ala jiru bitanii waqtii ummata muslimaatiif kennanii ture kan biraa ummanni keenya hedduun kan hin beekne kan abbaan jifaar waqtii qaban tokko qofa nuti fakkaataa jira tokko qofaa miti waqtii nuti harama keessa Makkaan keessa waqtiin biraaf jira giraawundi tiraanspoortii waqtiin biraa akka jiru ammas nutti himanii nu eeggadde taasisiyyaa gara minaatti dhiyaatee kan jiru ammallee makka keessatti waqtii meeqatu jira jechuudha waqtii tokko osoo hin ta'in waqtii lamatti jira jechuudha kan alama kana keessa waqtii akkasii kaabaa biratti kan hojjete ijaare mootii keenya mootii abbaa jifaar madiinattis ijaaranii turanii haala yeroo sanaa waan hin mijoone diigame iddoo adda addaatti warri seenaa nutti ibsu seenaa guddaa qabnaa jechuudha. Seenaa guddaa kana deebisnee hojjechuu ni dandeenya. Deebisnee ijoollee keenyatti dabarsuu ni dandeenya. Kanaaf seenaa kana hojjechuudhaaf warra amma seenaa dalagaa jiran warra kitaaba barreessaa jiran kana bira dhaabbannee gargaaruu qabnaa isin jechuu barbaadeeti. Haqiiqaatti uummanni keenya beekumsaanis gara hundaatiinis biyyattii kana biyya ijaaree abbaa jifaar waggaa 100 dura biyya kana ijaaranii Itoophiyaan illee akka isin ijaaramtu godhanii kana qofa osoo hin taane nageenya akka biyya kana keessatti mirkanaa'u godhanii teekinooloojiif saayinsii yeroo alas hin jirre biyyatti fidanii jimmarraa gara minilikitti ergaa akka turan akkaataa nyaataa akkaataa uffannaallee asii akka ergaa fi turan abbaan jifaar seenaan qaraa isaa jira jechuudha. Kanaaf seenaa kana beeknee ofitti deebinee seenaa kana hojjechuu qabna. Haqiiqaattis taanaan seenaan kun ammas dalagamaa jira. Seenaa biyyattii kana keessatti waan waggaa 100 hin dalagamne ilmi abbaa jifaar ilmi shanan dibee mootii muummichi ministeeraa waan seenaa Itoophiyaa waggaa 100 keessatti ijaaramneerra warri jedhan waan hin dalagne waggaa 1 ji'a 5 kana keessatti dalagee aalama guutuu nama biiliyoonii tokkoof nama miiliyoonii 500 Direct isa hordofee maalummaa isaa ibsee akka bashaashaa dhufe akka oromiyaadhaa dhufe ibsu seenaa guddaa isa darbee miti sichittuu itti qaqqabamu rabbitu beekaa jechuudha. Namni siyaasa namaa gaariis haa ta'u gongoras haa ta'u namni siyaasa qeequ numa jira haa ta'u mana haqiiqaa dhugaa dubbachuun immoo jiraachuu qaba kun seenaa inni seenaa keessanii jechuudha. Akka diinii islaamaattis qabsoo uummata muslimaattis qabsoo addaa kan godhe dura bu'aan obboleessa keenya Ahmad bin Jabal akka biyyattii ummata muslimaa hogganii seenaa guddaa kan dalage obboleessa keenya kan nu waliin jiru akkasumas raayyaa abbaa macaa ni beektu hundi keessan raayyaa waliin nutu deema Itoophiyaa guutuu keessatti yoo deemnu muummicha ministeeraatii ol akkasumas immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatii ol ummanni kiiloomeetira meeqa ba'ee haala guddaadhaan kan takabbalu eenyuni raayyaa abbaa machaati. Jaalala rabbii nama keessa kaa'e jechuudha. Gara hundaan nuti heddummaannee achi hin baane malee abbaan ba'e qimanii dhugatee hojjetaa jira. Amma isatti haa deebinu seenaa keenya haa jabeessinu jedha. Dhuma irratti namni seenaa kana hojjetu seenaa kana haa deebinu yoo jenne akkuma sila nu ibsime ifaana moo ifaa miti wal kabajuu qabna. Qotisuun hangafa kabajuu qaba. Hangafni qotisuudhaan rahmata godhuu qaba.
والغرغارو قبنا والبلد أبتشو قبنا تقطعو قبنا يقول برغر تيني تقطعني إن شاء الله تعالى سينا دريتني دي بلينا وبليس كين كتابك نبرسي جزاك الله خير سينجين عرف سرها حاجالتو وبليس كين نبرسيرا نمو كتابك نبيتو الآن بلد أبتشو قبنا يروح دو ود كتاب برسو ربو إساماني فندي الدبا إباجة الدبا كتاب نبر فما نمتم فما يوتي كاتي كده بري هدو استفاء كناف كتابة كنا بني تقول ما أصول تاني كتابة دي بيم صدق أو رتم شنطة بني وبليس كنا بري أبني إفادو هتي أكن جباتي كتابة برابر ريس وان كنا تباسي باسي كنا تباسي هندا أكن كفري قدو كتابة كنا بتوك أم نايس إنجيل إن شاء الله تعالى سجنتا عالم نقدان شيخ محمد حميدي مسجد فصيل رتكون آجرا إسا إفنيتي كنا دفني مالي في جنة وان كن وان بلا لما أبتشو قبلتشو جدورا في اسمتي اسم برتي أرجما عندنا كوتين كتابة كان إن شاء الله تعالى يرون أف كتابة شنتما نفر الناس سبونسرين أقولا كينيس حقيقات سينا وجدتون والغرغارونا والبلد أبتشو هذه كتابة كان هابينو أني كتابة شنتما فرديرا رب سر حاجالتو جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته